Nordofaa sirriitti waan isiniin jedhu gaaffii muraasan isin gaafadhaa. Amma wanti irraa jalqabnu eenyummaa keessan isa sirrii isa nu duwwaan beennu isa uummati kun hin beenne isa sirrii maqaa keessanii eessaa akka dhuftanii fi maal akka hojjettan nu ibsitu. Dabaree anatu isinii kenna yookaan namni aan quxisuudha jedhu jalqabu. Tolee namni quxisu ta'e jalqabu. Tole maqaan obsi. Ani Waaqoon jedhama. Hojjetaa wangeelaa fi meejar Prophet fi ittaanaa Prophetii ta'ee siran tajaajila. Akkasuma Prophetii siraa asfassaamii ta'ee nan hojjedha. Kanumadha maqaan koo. Maqaan koo Milkeessaadha. Hojiin koo inni tajaajilaan ala. Isin beektan alaa jechuudha. Dambas kabbare. Galgala bakkee ture reefuu dhufaa jirani. Xiqqoo tajaajilarran ture sagaleen koo lolamaadha. Lolli jira beektaa natti baay'ata. Sin! Lolamuu koorraa kan hin hubadhu nama akkamiitu lolama kan jedhutu jira. Nama jabaa lolti seexanni yeroo baay'ee. Kanaaf ofimaa kan jedhurraati Amaanu'eelidha maqaan koo. Gaa'ila maleessa. Bukoo namaatti hunduma kolfa. Gaa'ila maleessa naan jedhu malee an daa'ima. Qe'ee maleessa. Konkolaataa maleessa. Waan hundumaa maleessa. Sana ta'ee garuu gaariidha irra jira. Namoota hin guddise as na cinatti argamu sanaaf baay'een gammada. Ana guddise miti gaan bishaanuman itti naqe. Kanaaf hojii kan biraan qabu hojiin koo tajaajila keessatti baay'inaani seexanoota hin baasa. Oldaa keessaa nama keessaa sanarratti hojjedha baay'inaani galatu. Chirchiisa kanaa fi chirchiisa duraa. Chirchiisa dura ture jecha tokkoon chirchiisa kanaa jecha tokkoon ibsaa yoo jedhamtanii maal jettan ibsitu? Jecha tokkoon chirchiisa duraa ta'ee fi sammaa kanas. Isa duubaa gamoorra ture jechuudha. Gamoorra turee fi sammaa kana. Cheerchiin duraa gamoorra ture karicha isa dhiphaadhaan. Ulfaataadha. Namoota humna qaban qofaanii kan irra deema jira miti bu'aa bahii cimaadha inni kun immoo egaa sana hin ibsu bakka hin bu'u garuu karicha isa boochoo natti fakkaata. Sanaan bakka hin bu'u waldaanii garuu humna hin gaafatu jechuudha. Kanaadha isinillee gaariidha ispoortiidhaaf gaarii turtanii amma garuu ganama ispoortii hojjedhaan isiniin jedhaan akka kootti kanaan ibsa gabaabaamatti. Cheerchii isa duraa sana tabba sana ol ba'u jechuudha. Jireenya kiristaanummaa natti fakkaatan. Guyyaa tokko na yaadadha amma darajaa shanaffaatti deemee hin dandeenye. Torbeen deebi'ee ol baadheen isaa fe dhiiseen galee jechuudha. Gamoonni sun yaanaa fi qormaata. Obboleessa tokko qabna lubbuu isaa amaaru amma Kanaadaa jira. Eebbaa dirribaati. Eebbaa dirribaa jedhama. Guyyaa tokko waldaasa guddaa sanarra ol baanee baay'ee hafuura keessa galee kadhata waldaasa sanarratti. Beeka immoo isa hafuuratti amma akka inni xilqatii qabu. Maal haadhoo koo warroo baay'ee gooftaatti of laattee waaqeffachaa jirtaa yeroo hin jedhu. Gooftaan na tuqee miti. Darajaan laphee na cabse. Kana ture jechuudha gamoos.
እሺ ቸርችii keessatti isa ta'u yookaan utuu tajaajiltanii mudannoo ቸርችii wajjin wal qabatu yookaan tajaajila wajjin wal qabatu yoo jiraate. Milkeessaan daftee kolfite. Beekamaadhaan koo yeroo hundaa mudannoon koo ayyaanuma isaatu jajjabeessee waldaa keessatti na hambise malee akka mudannoo koofu nama taa'u miti as keessa. Dhiyooma kanadha yerooma waggaa muraasaa asittidha. Pirogiraamii guddaa akkasii irratti gara dudduubaan ta'an ture. Isa booda gara duubaan ta'a. Addunyaa dhaabatee inni tajaajilu ati ka'ii naan jedhe. Qubanatti qabee jechuudha. Anumatti akkas ta'e. Nan ka'ee sagalee kee ol kaasiitii nan ce'a jedheedhe. Saba sanaaf miti biyya kanaaf hin jedhe gaafas nan ce'a guddisee jechuudha. Isa booddee simiti isa sibiraatii naan jedhe. An akka kootti kanarraa maal nu badde beektaa? Fooniin jedhe malee amantiidhaan hin jenne beektaa kanaaf gara nama biraatti dabarse yaada. Kan xinnoo ishee tokkotti sii dabaluuf jechuudha. Yaa yeroo tokko dubbadheen ture beektaa yoo ta'e kutaa biyyaa deemneeti yuunivarsiitiidhaa ganne jechuudha ganna sagantaa feelooshippiitu jira. Isa booda isarratti tajaajilaan ni affeeramee maqaa amma akaakayyuutti waamee ergaa hima. Tokko saachuun hin jiru. Hammuma akaakayyuutti ergaan isaanii immoo baay'een isaa eenyuma erga alatti erga. Kana booddee tasuma maqaa koo dhagee amma akaakayyuutti maqaa makoo dhagee hin amanne na bukkee taa'aa ture inni. Nan ka'ee nagaayyuutti dhaamee jedha. Obboleessa biyya bakkeetii qabneedha boonaa himaan jedhe gaa. Achiin bahee fuulduratti baheen yaadiga dudduuban ta'a. Harka bal'iseen dhufee addana waltajjii irra dhaabadhe akkasitti ergaa dhaggeeffachuuf. Tilmaameera iyyuu ergaa sana garuu isa booddee harka bal'isee si'an dhaabadhu harmeen kee alaasi waamuu naan jedhe. Waansaa maazariin naa bilbilaa turteetu bilbila kaasuu didan. Karaa boroor waltajjii irra dhuftee milkeessaa nagumaa naa waamaa itti. Akkuma harka bal'isetti gadi ba'ee maazirii waliin waggaa lama waldaa dhiise.